Hey my beloved families, welcome to Oral English. This is Oral English with Sis. Oral English is dedicated to improve your English speaking skill. Let's dive into our today's lesson. Baay'ee injeeqini kanan godhini sanan godhini isaan injeeqin hinjeeqin kana bakka kana fakkaatan ni jenna. Fakkeenyaaf injeeqin jechuu barbaan don't start, don't disturb, do not disturb, don't disturb jechuu ni dandeenya jechuudha. Kana keessatti disturb ka jettu kanadha jechuudha. Jeequu yookiis immoo jeequmsa kan ibsitu. So ishee fayyadamnee hinjeeqin jechuu barbaan don't disturb generally jechuudha. Walumaa galatti hinjeeqin jechuu barbaan don't disturb. Say it with me. Stina waliin jedhame don't disturb, don't disturb. Interesting. So na hinjeeqin ana hinjeeqin jechuu barbaan maal jenna? Don't disturb I jenna? No. Asitti pronoun objective dha kan nuyi fayyadamu. So nutu jechaa jira waan ta'eef I osoo hin taane akka subjectiitti pronoun bakka sanaa qabuutu me goonaa jechuudha. Don't disturb me. Me ka jettu fayyadamne don't disturb me, do not disturb me jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Nu hinjeeqin osoo nuyi waa hojjechaa jirru namni tokko yookiis immoo qaamni ta'e wayii nu jeeqa yoo ta'e nu hinjeeqin ni jenna. So akkana jechuu barbaanne maal jennaa? Nuyi ka jedhu maal jenna inni irraa us ka jedhudha. So don't disturb us jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Isa hinjeeqin yookiin ishee hinjeeqin yookiin isaan hinjeeqin jechuu barbaannes pronoun sana jijjiiruutiin fakkeenyaaf isa hinjeeqin jechuu barbaan don't disturb him ka jettu fayyadamne don't disturb him jechuu ni dandeenya jechuudha. Ishee hinjeeqin her ka jedhu agashuutiin don't disturb her jechuu ni dandeenya jechuudha. Isaan jechuu barbaan maal jennaa? Just kana immoo sinifan isaa comment jalanaaf kaa. Isaan hinjeeqin jechuu yoo barbaan maal akka jennu put it in the comment section. Put your answer in the comment section. Good. Inni kabiraan ariifadhu daddafi ni jenna. So akkasana jechuu barbaanne immoo hurry up jechuu ni dandeenya jechuudha. Hurry up jechuun hurry it up ka jedhu sanadha yeroo pronounce goone yookiin yeroo dubbifnudha. Kan nuyi itii silent goone hurry up kan nuyi jennu jechuudha. Kana jechuun ariifadhu takka ammoo waan tokko ariifachiise jechuu barbaanne make it fast jechuus ni dandeenya. Hurry up jechuu ni dandeenya jechuudha. Ariifadhu jechuu yoo barbaanne yookiis daddafi nafa hojjedhu jechuu barbaanne hurry up jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. Is it clear? Do you have any doubt here? Good. Let's proceed to the next. Inni kabiraan hinturiini. Hadaraa hinturiin maaloo hinturiinii ni jenna yeroo baay'ee namaati. So hinturiin jechuu yoo barbaan akka akeekachiisaatti jechuu ni dandeenya. So hinturiin jechuu yoo barbaan don't ka jettu yeroo hundumaa negatiividha waan sana akkasiin godhiin hin godhii ka jettudha. So don't be long jechuu ni dandeenya jechuudha. Long jechuun dheeraadha mitiire garuu asitti contextually don't be long jechuun yeroo dheeraa hin fudhatiin hinturiin akka jechuuti jechuudha. Don't be long. Simply nama tokkootiin hey don't be long, hey chala don't be long or hey chala don't be long yoo jenne adaraa caalaa yookiin maaloo hinturiin jechaa jirra jechuudha. Interesting. So don't be long jechuun hinturiin jechuudha. Hinturiin. Inni kabiraan eegaluuf just waan hundumaa qophiin hundumtu xumuramee wanta sana gochuuf akka jenne sanaan gochuuf akka jennudha jechuudha waan na xumurame. So akkasana jechuu barbaan maal jennaa? Yeroo hedduu alaa ture kana about ka jedhu kana fayyadamne is about to start wantichi eegalamuufi jechuu barbaan is about to start jechuun wanni sun already beqa eegalamuuf jechuudha. Fakkeenyaaf anamma
rafuuf yoo jennu almost xumurreera bakka ciisuuf bakka ciisicha keenyaa geenye yeroo ta'e I'm about to sleep. I'm about to sleep. I'm about to sleep jechuu ni dandeenya jechuudha. Nyaachuuf already qophaa'ee nuuf dura dhiyaateera. So nyaachuuf jechuu barbaan I'm about to eat. I'm about to eat. I'm about to eat jechuu ni dandeenya jechuudha. Amma isin immoo maal gochuuf akka jettan yookiis immoo amma yeroo lesonii kana barachaa jirtan yookiis immoo viidiyoo kana ilaaltan maal akka hojjechaa jirtan deebii keessan komentii jalatti barreessaa. Maal akka hojjechaa jirtan I'm about to jennee waan hojjechaa jirru verbi sana ibsu fayyadamuutiin barreessuu ni dandeenya yookiis immoo ergaa keenya dabarfachuu dandeenya jechuudha. Sanaafuu I'm about to jettanii rafuuf yoo ta'e I'm about to sleep nyaachuuf yoo ta'e dubbisuuf yoo ta'e I'm about to study just waan gochuuf jettan sana put it in the comment section. See you again. Thank you.